جالو اتلا ولا مش شيخ روبيت شيخ ما إني شيخ روبيت والله شيخ روبيت دين جلدي سو شوكات لا أجل أنا جولين بعد كنو شيء تجمعنا كتاب بقولوا تقولي لي دبي هذا كلام كناتي لا إله إلا الله أنا لما كي أواتو كل دين شيخ روبيت أنا خلاك سنين في وبلسي خارو بيت نعى تو نقل شيء ده أونيشن إنك سكاب أونيشن كنبي خبرجو ما كنبي برادم بوده يرون جرو بولم تمو من أصلي جرا أنا نرجع نفسي لا أقول كله نفسي لا أصلي يو نفسي لا أقول كله مال جرا مبارك جتون نما مركا برسا كاته ساعة يقول نان جولة مركا برسا كيسه نكيسه شوبيران صابرنا نابدي Isi bakkaati jarri si dhaabdee fa'aa dhaabatte moo saallee taatu eegaatumaan guddanne eegaan kabajaa guddanne maa qaba sheekaa roobee eegaatumaan qabaamiti guddanne namni kooti qabedha baadiyyaan akka matammaa fi suunaanii gaattiraadhaan booddetti naannoo keenyaan booddetti waan jiru magaalaan Itoophiyaa dhuma nan beekaa ilma baadiyyaa tokko boqqolloo eegaa horii eegaan guddadhe garuu akkasitti miidiyaarra dhufee akka waan na beekutti marqaa borsaa kaa'atee sa'a eegalee na xiqqeessee inni isu haadha faatee gadi baatee arrabsitee bara haadha faateen ofirraa arrabsitee innis ana garuu natti deddeebi'aara gowwaan eessa ta'e gaafa tokko dhaqas isinii waa jedheedha sheekaa gaafa tokko waluma bira nuun jedhe manuma asliitti nuun jedhe asliillee itti kenne bara manuma kuma 20 irraa fudhatee shawaayyeen si boodaan jiru jedhe siinillee waa jedhe anaanillee manuma isaatti waa jedhe narsaa gursumii waa jedhe haadha faateetiin waa jedhe gaaf tokko isinis jammaree Hasan al-Basriitti namni seenee Hasan al-Basriitti namni seenee gowwaa wayiiti Hasan al-Basriin aalima guddaa darasaa qaraa isaa jiranii itti ol seenee ati bar munaafiqaa jedhe ati bar munaafiqaa jedhe aalima guddaan jedhaa bar dhugaa jette munaafiqummaa tana namni irraa qulqulluu hin jiru munaafiqummaa ummata gurguddaa ufii sodaate nifaaqummaan lama nifaaqa tana ammootiniin shirkii xixiqqoo ofirraa sodaannaa dhugaa naan jette jeen kanaaf aguma beekan mana eegan lafeetiyya numarraa bahe eessa goona garam goona lafeetiyya amma deemee innuu wayitti bu'a lafeetiyya nu nambisne mana asliitti na daake barana ana na daake bar mana aslii na daake sisi daake aslii kuma 20 irraa fudhatee shawaayyeen si boodaan jiru jedhe hin jiru jedhe haadha faatee wallahi hin saalfadha haadha faatee mara keessaa yoo haadha faatee garaa na nyaate aanan san jedhee ni barbaita jimaa qama eegalu aanan san kontiraata naa kenni jeen kaarmaa akkanan jedhama laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah kee bareedaa bar marka eegaa guddatte dhuga Ansar ifamana kaafadhu meemee fotocha fidi Ansar footoo san gaa'ee gaa marqaa borsaa kaadhe Ansar meemee mul'isi kanaafan si galche hayyee sheekaa sanga ka marka kaachuu baattuma marka won kaatin illee eeyde horii eeyde jedhi kee itti dhiyaataayyuu kee nanumarra deemee iyyuu siin jedha numarra deemee nu nan isin maal jedhe sheekaa isin maal jedhe sheekaa maalii uffate naan jedhe dhiisi ufitti toynee callifne ana jedha nama haluma jettan laa ilaaha illallah eessaa bee sheekaa isin araadaadha mawaa gurbaan nu hambisee maa La sabe kun. Sheikh. Ani wallahi uma rabbii keessa seenu kennuma rabbuman nuuf kenne haadhuma teenna keessaa bayaati garaan haadhaa buburree garii gowwaa bare dhalataa garii beeka dhalataa gara haadhaa tana buburreedha obsaa lafeetiyyaa qubna kana shameef birraan kutanii akkamuma goona anumaa obboleessaa abballee an obboleessallee maana daakee bar mana asliitti hin jedhu waan san maalii uffate naan jedhe laa ilaaha illallah laliyyun maal uffate maal jedhe sana rabbiin dhageessaa lafta maal uffate jedhe
Mina barreessaa maal uffata jedhe sheekaa roobeetti namni buubara qalliitti. Gurbaa afaan isaa rabbiin nama Jaldeessa buusini. turree uffatu jedhe. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallah bara mera sheekaa roobee xiqqoo na bareena. Turree uffatu miti bar kootii uffatu jedhe. Turreen bareedaan. Wallahi tu keessa dhagee moo naaru ture maaliifi. Yaa Isinuu ilaaha. sheekatti bu'e ani jaahila tokko silaa naaru wallahi keessa ni dhagee. Wallahi keessa osoo dhagee naaru an dhiisee rabbaqa. La ilaha illallah. Maal Sheekaa. sanqofa maal sanqofa maal sanqofa nuun jedhe. Sanqofaa miti bar. Isinii quraana ufii buufattanii ufii qaraatan nuun jedhe quraan. Laa ilaaha illallah ufii buufattanii ufii qaraatan nuun jedhe quraan abbaa. Umarii ilma kattaab adaabbaddu nuun jettan. Abii Bakri yemmooti riraddu nuun jettan. Ufii buufattanii ufii qaraatan nuun jedhe bar gurbaan. Laa La hawla wala quwwata illa billah. laa ilaaha illallah. Eessa jirani baaleenuma keessa jira. Kana dhala maal yoom jedhamteeti yoom jedhamte. Lakkii boo argan keessa dhagee ana waan jenne hin jedhe ka. Akkamitti sodaachuu dhiise garuu nama hunda keessaa. Amma innuu bakka haqaa jira dhiisa. Maal? Bakka inni jiru gaafadhu. Maal ta'e sheeka? Bakka dhugaa jira amma bakka dhugaa jira rabbii wal ga'e amma bakka dhugaa jira. La hawla wala quwwata illa billah. Ndee? Sheeka maa inni? Sheeka roobe? La hawla wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Sheeka maa inni? إنا لله والله أما دقاكم إنا لله وإنا إليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل والله أما دقانا والله يا رب ديسي يا رب ديسي والله يا رب قال ما في لنا كاسا ولا قوة إلا بالله يا رب هندي ابو شيخ ابو روبي والله أما دقانا Maalin? Maaltu haa ta'e? شيخ هذا ولا قوة دولي في هذا Mubee maaltu haa ta'e? ابو الشيخ روبي ما شيخ روبي جدي ابو لسه كوسان Obboleessi kamiin? ابو الشيخ روبي Kamiinni? سنة Kataphatu رب summu? ايه Kataphatu mu? والله سانتا كره كنو بكا قاجرا ربي والغيران Inde. Mucaan kamaayii kana bee TikTok irra taphatu mu? ايه انو دا بيكي تو كانا أي Inde. Maal ta'e? نرجع فاجرة والله شيخ وين ولا في ما لا حول ولا قوة الا بالله Maal ta'e wallaahi maa hin ta'u? Aayidaan yoom quba qabdaati? نرجع هذا قام كده تيمو ندور على يا شيخ لا لا أما دقها برا أما بكا وسما هاسو مالقو نما بكا قاجرة بكا قاجرة دي سابقا بكا قاجرا ربي والغيران انجلن أبو يا ربي سبحانه لا شيخ روبي سبحان الله ما تاتيبو ما شيخ Sobaafoon sobeen soba malee lakkee maal nagaamu soduu haa taate? ما هو بوليس سامسان Beekee Faraankiin qoraa jira malee maal osoo dhugee Haydarfaatu. كل شيخ روبي سيرا ربي هاتي لا حول ولا قوة الا بالله warri koomintii ofii jira fayyadu كنوا لا اكلنا بولي لا إذا أجرا Mubee hangaaf saniin kolfee marka hangee kana laale. إذا أجرا يا رجلين ما قال إذا نمو Mubee marka kana eessa fuute kana eessa emoo ikkeetti warra ik kolfee gaasara wallaahi takka kolfee ما gaasara. هو جاني بلانجن نانجرا إذا تكلنا نقطي Eh? جاني بلانجن نان كل باتو كنجرا إذا تكلنا نقطي Addee marka hoyte bee. شيخ روبي قلبي لا مثال أمريكان Laki qalliidha malee dhugaa nageenye wallaahi nageenye. شيخ روبي دين جلدي سو شوكات إذا أجرا يا رجلين بارك كنو
Hinko Keetichi bira da. kan tapha guroo tolillee dubbiidha. Ada gama kinati la ilaha illallah Muhammad kuno ada gama kinati gollen. Olgachi mesa ada gama kinati. Inni Wanti jedhe haasa'eera biyyoo isaa murameetiin bu'ee mubee hidhaa jira. marqa keessa maankaa lama jira. Maankaan tokko kan eenyuti kan kee tokko kan kee yoo ta'e. Ada gama kinati anjuru mo. Koi da mangata. Koi da wada mo ada gama kinati lalu. Kuno. Nuri. Eh? Nuri. Wallahi dhugaadha. Wini. Wallahi Rabbi si badi so bade. Wayye mubee. Hindue? Nan koos hidhaa jira mubee nan koos ammanni hin soba. Ma shekaro be jedem. Rabbi wal gaira. Rabbi wal argira ni isa idan. Hidhaa jira ni baala jira ijoollee baala itti roobe ijoollee safara tokkooti. Kuno sakiri raji gedara tokko mo kuno. Abo Rabbi soradha dhugaatti ba. Ummanni soba nama ummanni hidhaa jira. Membarita share goda. Obole shekaro be duedan. Wallahi shekaro be jede ke tika fatama shekaro be. Kosa kana wali. Rabbi wal argira Rabbi bira di isa jidan. Membarita no gesan. Mubee. Wai bari. Mubee. Oye. Me membarita undi gesan membarita namne. Membari kana tu ka undi gesan. Mubee. Oye. Boleh shekaro be malte boleh sako. Mubee. Mubee omantane ani ijoollee baala roobeeti. Mana hidhaa jira? Hidhaa jira. Ya maate boleh so. Is being seen kaladara. Mana hidhaan? Shekaro be tu gastira dufe bakka dhugaa jira dhiisa Rabbiin bira jira bakka kana boodani. Abibi sheekana ridurani baatanii kaani. Namni waraabbalee wali kan deemaa yoo hidhamee jiraate sheekaadha dhumeera. Imbaa ala immoo gaafachi beenu dhume kan akkas taanaan. Markuma sii lammeessa. Wallaahi du'ee jira. Kuno wallaahi du'ee jira dhaadhu ijoolleen. Wallahi hidhaa jiraannan achuma. Badaarii hasaasaa qoyyaa. Motora irraa Yoo kufee. hidhaa jiraate Qoy badaarii hasaasaa bakka adiisaa qoyyaa. Sheekaa roobeetu du'e jedhee bahee mar'aasaa hunda dhabanii akka waan bu'aa jira nutti bu'anii. Badaarii. Wayyee mubee. Hin du'e obbolee sheekaa roobee. Du'ee jira Allahu akbar. Wallahi du'ee jira kominti saayikilirraa kufee. Saayikilirraa kufee du'ee jira makiina itti Mubeen soba mubeen ijoollee baala roobeeti wanta kan hidhaa jira. gaafa dusheeka ijoollee roobee jedha nu ijoollee eessaati way Jallumeedhaa kana. nama duune du'e jenna Obboleessa jedheen. obboleessa gaafa itti dawwali sheekaa roobee Sheekaa roobee akka nama bo'ootti gadi bu'anii kaan ishee. One day. Baraari saakilii makiinaa walitti bu'ee eessatti? roobee matti makiinaa gobbaa dhufu makiinaa roobee fi gobbaa wal jidduu deemu jechuudha. Makiinaa lamaan gachaame? Yaani jechuun isatu makiinatti bu'e makiina tokko gachaa'e. Ture yoomi. Wayne. Yalla zen. Rabbi isaa fadhiisu wallaahi. Sheekaa roobee irraan nagayaan. Sheekaa roobeetu bakka dhugaa jira jennaan narkaa badee bar. Inni bakka dhugaa jira dhiisi bakkaadhaan jedhan. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Ay lubbuu daqiiqaa tokkotti. Laa jecha dhugaadhaan mubee. La hawla wala quwwata illa billah. Maali Yoomi one day. amma tasaa godhu makiinaadhaan adagaadha. Makiinaa osoo saayikiloo of makiinaadhaan walitti gale. Nama labala. Koi sheekaa roobee tanda wala akkas taate. Oye. Maal ta'e?
Accounti. Ergi accounti. La qabachuu nan dawa WhatsApp ila ergi. Qabachuu nan daamu. Kan jalaatiin illee na ergi malee qabachuu nan dawu. Hin qabatamu WhatsApp ila ergi. Ansar fuudhi marqaa kanaasi. Waan dawalaa fi dhiisi bannaati baqa ansar maqaa fuudhi. Si mataa ole Sheekharoo bee obboleessi keessan naan rabsee isinii jedheen dhiisee jennaani. Dhiisi bakka dhugaa jiran nammaa boo'uuf kaani barqoy. Isa mubee dhiisisa kijiba onni kun dhiisi baallaa nama rifachiisa. Baraariin kun biyya rabaa jira akkamitti dhugaa godhe hime. Dami kay majiru mali. Kana sunna. Koya na dawale isin nageessisaa koya naa tura naa obsa. Kunola waan day Biyya rabaa jira. baraari hasaasa wallahi dhugaadha jedha Sheekharoo beekka jedhani. Sheekharoo bee obboleessi keessan narra deemee narra gaxee sababii keessan inni isee marqaa borsaa kaatee intina jedha naan jedhee jennaani. Maa waan nu hambisee jedhani haadha baatee hambise moo asli hambise moo ana waan hambiseeraa jedhani. Maal isinii jedhennaan jaldeessa borsaa jaldeessa kootii kaatu maal jeenaa arrabse dhiisi bakka ammaa bakka dhugaa jira inni jedhani. Bakka dhugaa jira inni dhiisii jedhani. Maali jennaan rabbiidhaan wal gaheeraa jedhani. Maa Sheekharoo bee obboleessatti fallisuma. Maammeen wanti ilmoo koo hambise warra koo hambise kana jedhama. Lakki. Walla isaa immoo boo'uuf kaani. Sagalee boo'ichaatiin dubbata Sheekharoo bee. Sagalee jijjiiratanii bara. Kuna weelkaam. Wanti kun soba taanaan gurbaan achi bee fayyaafanni isaanii. Sheekharoo bee moo? Loo ilaha illallah. Dhumeef kan. Guys, nambarii taa. Sagalee waraabaa Nambarii taa hundi keessan. Hidhaa jira. Sheekharoo bee hojjala jiraattan bilbila kaasaa membarii taa hundi keessan. Membarii kana tuqaamee jabaadhaati. Yaa Rabbi soba godhi maaliyyuu ta'u. Eenyu irratti obboleessi Sheekharoo bee. Obboleessi Sheekharoo bee Sheekharoo bee kastii galanii dhugaa bakka dhugaa gaheeraa rabbi isaatiin wal gahee jira naan jedhani. Kan taasisaan ta'ameera dhufee jira laa kuno ol galchuu. Rabbi isaa badhiisu. Dhugaa ta'e garuu nagaa mottaniiti miidiyaa tiktokii kanarratti. Qoy Roozii koo sin deebisa. Roozii sin deebisa. Qoy hin dabala. Sheekharoo bee akka nama boo'utti dubbatan isin ijaarama. Sheekharoo bee qalbii kana qalladu. Qosaan kana qalladamu. Qoy nan gaafadha. Ilushaa. Ansaar bu'eetti bodii tanatti kan tuddan qoonu. Mube maaltu salaamu alaikum. Waalaikum assalaam. Idoo galchaa. Obboleessi Sheekharoo bee. Sheekharoo beetii Sheekharoo bee akkas ta'ee obboleessi keessanii maal na hambisee jedhee beektaa akkasii koo gala jennaan. Maal na hambisee amma obboleessi keessan maal na hambisee jennaani maal ana waa hambiseeree namni hambisee hin jiru haadha baaxeedhaan waan hin jedhamne jedhee nama danda'u waan jedhamu jedhee dhiisi bakka amma bakka dhugaa jira rabbii wal gahee jira dhiisi jedhanii akka bootaan kun waa hidhar jira achumaan bu'anii utaalanii rabbii wal gahee jira. Akka waan du'ee moo? Wallahi hojii isaatiin wal gaheeraa jedhani. Lakki boo numaan dhageenye kaa tareeti namni waa namaan jedhu rabbi waan wal gaasa numaaf jedhunnu. Obboleessaan moo? Maal kaa numaan garre kaa dhugaa. Sheekharoo bee bilbila kaasaan jedhamu. Itti dawwalaame Sheekharoo beetti. Namni hidhame rabbii wal gaheen jedhama. Lakki boo mana Kanaannoo baale ilu. Ilushaa. Nageeffadhu mubee dhagayi yoo nu amanuu dhabde itti dawwali sheekatti dawwali yaaqi. Wallahi kaasa dhufuudhaan amana biraan viidiyoo isaanii baasuun danda'a. Ilu. Maal ta'e koo? Namni hidhame rabbii wal gaheeraa hojii isaatiin wal gaheeraa rabbii isaatiin wal gaheeraa dhiisaa hin jedhama. Sheekharoo been akkanuma naasaa malee sheekobba maal ta'e rifannee. Wallahi Sheekharoo beetii kastii galanii. Sheekharoo bee obboleessi keessan naan rabse isinii jechan dhabeenii wallahi narra gatan ture sababii keessan maal jedheen isinitti dhufe hin dhiisee jennaani
maal ana waan bisee muhaadha baatee an bisee asli iyyuu gowwaadha jedhee birii kuma ايوه jira صبر شويه صبر الى مو بيدك يفد مو بيدك جاي اني جو برا سايكل دا نفا ماكينه سيوليو ماكينه بيتا ماكينه سيوليو سينو تراكي جالا سيني بر سينو جالا سيني ايوه ada makinat dah. Ane bak kata dia jira. Anu bira jira. Mata waktu nama. Abo itu mbek warre mosob dan ya kazira. sheekaa roobee kana baase ka ilusha No, jadi cuma wana kana wan duga nama wani. qalbii qal'inaa jala namni fira qaba Alding kalau dia nak wai simpan. sheekaa roobee maaliif hin taane qabuu wajjira jiraata sheekaa roobee मैं बरीसान को ऐसा मैं बरनी का जरूर No, नहीं बता रहा मैं itkim bili ni thajer. Mata waktu. wallahi qoosaa taadhaan sheekaa roobee seettamu fadhaa sheekaa Bak kata. iluu dhugaadha wallahi Bak kata dia jira jira namnan. kunoo sheekaa roobee taasiyaa yaa iluu Abo ida jira jira. Abo wallahi iluu sheekaa roobee lakkoofsaa isii ergu taasiyaa irra jira mana mari hojii sammanne kana Allah. yaa iluu kana iluu wana ma changu manjala sakni waran barka koy iluu tala ko sheekaa roobee gadhiisa iluu dawwal Ilu ati la koisa Sheikh. taasiyaa irra jira sheekaa roobee Wallahi ani kesan agay rifadde wallahi tanif du feebar rifadde salamu laa alaykum. kunoo Ilu ati kabdu la koisa Sheikh gobba. laa ergeeraa fi Manni iluu si ergeera sheekaa roobee dawwalime bil bila agay. dawwalif La bo am fete si wata. taasiyaa irra jira sheekaa roobee amma sakaasan isaaniin nageenya guru keessan taasiyaa irra jira cufeedhanii cufan namni qara kuni waa'ee taaziyaa kana badaa amma kana du'aa illee godha malee hin dinqu bara kanaafuu ta'uu danda'a. bakka taasiyaan jira jedhan wayne Tadia ta berarti nure diro. haasaa keessan tokko bisaara booda wallahi qalbii kana ilaa jikari allah ana footu jedhera wallahi qalbii kana ilaa jira. Namni kuni dah jira ya. Namni baay'ee galchaataan hin beekani. Mootii nan baatee hin beekani. okay qoy reedii maal beektaati Akka taasi anjira degale. reedii Masih ho mata bakat kajirat tadi tazian alkan taama. garuu qalbii Mama taana damin baay'ee galchee mama damin hin galchee. okay Ila muu beedake Galchaanii quba hin qabaatu mama damin. Mubarak dibbatti dhugaa qaba. Maaliif erga obboleessi dhufee obboleessi kiyya rabbii wal ga'e jedhe nuti illee akka aadaa keenyaatti namni tokko rabbii wal ga'e jechi jedhamu. sheekaa roobee nasiira kadhanii inni rabbii wal ga'e dhiisba qabaa isaa raasanii inni rabbii wal ga'ee jira jedhanii akka nama boo'etti gadi bu'an nan dawwaleefi taasiyaarra jirraa jedhani Silaa poostii godhanii jira kun tokko jala kana alaan maal jedhasa? bakka taasiyaan jiraa jedhani mas Silaa poostii godhanii. sheekaa roobee Laa Mubaarak dhugaa bidaati. Gaafachuun kan keessirreedha. Kun ajandaa sin barbaachisu erga obboleessi isaa osoo nama biraa taa'ee namannu. Sheekaa roobee erga bakka dhugaa deeme inni jedhan bakkeen dhugaa bakkeen nuti beenu akkuma loqoda naannoo kamitittuu bakkeen dhugaa fuula rabbii gaafa deeme addunyaa tanarraa gaafa godaanee jechuudha. Maal addunyaarra fuula rabbii irra deema? Hidhaa jira boona. Keewwanni ishee inni jedhe bare boona dhugamaan jedhe garuu ammoo miidiyaa kanarratti akkamiin lafa kaa'e jecha mataa Wallahi yoo sheekaa roobee amma dawwallammaa jeen beektu taasiyaarra jira hin bilbilin jedhan cufan dhageeffa duube yoo sheekaa reewa jecha kana maaliirraa baate wallahi ladiin boru guyyaa guutuu sarraa gadi hin buunu kaa jandaan nu dhufee jira yookaan wallahi summa wallahi na amante na amalu baatte sheekaa roobee hin sobsiisu anaan amma dawwalee sheekaa roobee jennaan maal taatan jennaan taasiyaarra jira cufi jedhanii cufan Zara ajandaa ajaa'ibaa akkas jedhe fadhaalee jira boona ajandaa ajaa'ibaa godhate isheen. Sheekaa roobee obboleessa isaanii kan duune hin du'e gaafa jedhamu hundee obboleessa kun waan biraati fuula rabbii deeme jechuun ammoo iddoo itti beena nutillee. anis akkasi membarii taa'ame membarii ta'a namoonni 50 meme
Membari ta'a namni shan Abba Mubarak Oman kaasan hindi siya na siya karo ben tapata na fakkas. Qabla kanaan taphatama jechuudha jedhu. Maal beeka nu warri fadde keessan dhagee wallah qabiin Maaltu maal ta'e? Membari ta'a guys. Sheekaa Roobeetoo obboleessi koo fuula rabbii dura deemee jira. Bakka dhiisi maqaa isaanaan jedhanii gadi bu'anii dawwalee fi jennaan taajaaran jira cufi jedhanii cufan. Jira obboleessa fuula Maali rabbii. namni ammallee intiraan tokkollee eenyuun dabbaal tokkollee ibsaa abbaa jala laa mana hidhaa jira muun du'e kan jedhu wayii faa posti sarraa isaa jirtunse illee viidiyoo erginu waan isaan beelnu waan Tapi aku mau jalan ke Satridaan, makin aja lagi lewat kan waktu bisa. Kata terana saya. Amma nas been jiraatee fi nas been jiraachuu baatetti illee muu been inni ta'ee kamar ka kiisii kaayatee san dhiisiif kaarabumaa hojjechii deema. Lakkii boodiiseera. amma sumaan jechuutti nagaa isin gaafadhe nagaa isin yoo ta'u miitiin godhadhaa fuula nagoozi abboome kuma kudhan naguuchisi mee asumaan ajandaa keessan Ani fuulduraaf hangalee bar. Nuti waan du'a namaa haasa'ina maargotillee waan boosoo. waan fooloon galee abbee namni fooloon haaruma Follow godhaati ol galaa guys. Follow godhaa sistamni banameera kanas na baneera. Shaqala dhabbo. Dhalaa baneera. Yeroo jala kana gadi buuse ofiin galtu jabaa. Koppiliin share godhaa membarii yoon taane ol hin galtu. Membarii ta'e nam tokko namni atattamaan ol hangaleette kana guuti. Gifti galaalii naan guuttanu daqqalamtanii ta'uu barbaadu. Jara kana follow godhaa warra akka walaa jedhan galuu barbaadan faanusii shan kana naa kennaa ol gala. Faanusii shan namni kenne jalqaba ol gala. Faanusii shan nama kennetu ol galee isarraan follow godhattu. Jara kana follow godhaa ol gala tola. Dafa kas godha. Alaa kana kana godhu. Follow ol galaa mi amma Sheekh Roobeen falutti. Dafa warra gastiirraa follow yoo gootan nama kudhan digdamatti share yoo gootan bareechitanii taaptaap yoo gootan ol galtan daddafaa. Daddafi membarii ta'e. Membarii dhabdaa keessaa membarii dhabdee keessaa akkas kun namni membarii kennee fi namni gifti gaalaalee keessa seene ol gala jechuudha. Amma atattamaan ol gala. Dafa share godhi. Dafa guys. Dafa. Jala gastiira kale fonko tan. Ol galu yo barbaadi. Daddafi mati. Ma yo dogi fiti kala kesso ko selu dabdan. Dafa. Dibba lambusa ka. Dibba lambusa. Okay. Ko isin deebisa ummatu mana wusi. Mana isin deebisa. Wadi follow ko de ol galam. Warri wal abas ilu deebina hundi kesan yu. Warri jala saditti follow ko de ol galam. Follow ko de latis. Follow ko de sila membari namu sila. Miuti ka badak. Dafa jala kana follow ko da jala kana muram buse. Warra jala kana follow ko de ol galam chura. Nama sadde tak follow ko dan ol galte follow ko de ol galam. Dadah. Warra jala kana follow ko de ol galam chura. Kotol bay. Nama sadde kana follow ko chudan. Yo ni sagale de bisar. Si urat. Nama bela gala bakki. Akasi. Are up. Rakkoon keessan follow gochuu nama gootu daftaniin gootan. Dafaa jala kan saddeetirraa fixaa nama kudha shanitti share godhaa bareechaa taaptaa godhaa gastii argadhaa. Gastii argachuun dirqama. Gastii keessaayyii warra follow jala kana godhe ol galcha. Daddafi. Ol galuu yoo barbaade dafii jala kana follow godhidha. Dafii jala kana follow godhi. Warra ol galee dafii follow godhi. Ol galuu barbaade yoo ta'e. Daddafi. Buusuuf han deema jaba. Dhibba sargattee shantama sargattee nan dhibu'an. Ala jaran maa warri jabaatee follow godhe warri jala kanaaf jabaatee follow godhe ol gala. Nooti qabadhaa. Nooti qabadhu gadi buutee. Namni nootii qabanne gadi bu'a jabaadhaa jala kana follow godha. Nootii namni qabanne gadi bu'eera. Dafaa qabadhaa. Membarii ta'a galaalee giitii tuttuqaa. Ustaz Muhammad Amin gak sama. Ustaz Muhammad Amin juga lawan tamma. Dafa.
wanti kami assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kam jetti mube? Boleh cek kalau betul cuma saya. Labbo. Soba. Maal tokkas jedhe? Cek kalau betul full Rabbi jiran ni. Wahai sana seenan jadi kan. Member itu guys, orang kalau berbadan. Member itu kau dike. Namni kuma sa tokkof dhibba torba member itu kak. Network buuse moo namatu buuse. Member itu kaati warra gastiira jiran hunda follow godha. Nama kudhan 15 irratti share godha. Bareechaa taap godha gastiir gadha. Gastii kan inni si fudhatu yoo mana follow goote warra gastiira jiran kana yoo follow goote nama 30 yoo share goote bareechitee taap yoo goote. Daddafi. Dafi buusuu fandee malaan tursaan jiru adda. Tursaan jiru follow godha. Ati mu private accounting ke. Dammi tu private accounting ke. Dafa follow godha jala kana. Nama kudhan 15 yoo jabaatte daftee follow goote maal taata? Ol galta. Amma buusuu fandee malaan. La buusera. Buusela. Follow godha. Warra ol galee follow godhe. Daddafi akka ol galanii qaban. Yoo ol galuu barbaadde warra ol galee qaban. Thank you mube. Raisa nattin booyin jabaadhuu qaban. Daqiiqaa tokko daala naman tursa 8 bakka itti buusa. 50 isaa argattu 100 isaa argattu 200 isaa argattu nan bu'an. Garuu warra jala kana follow godhetu gala. Mana follow godha eenyuun nuti qaban warra nuti qaban ni buusa hunda. Demi. Follow godha ol gala. Dafa. Daddafi. Membari ta'e nan diddi. Gaalaarii gifti seenee nan diddi. Elaa gaalaarii gifti kana namni tuqe immoo tokko farma ol gala. Gaalaarii gifti. Ansi shannaa tuqa. Jara follow godha. Nama 30 share godha. Nama 30 share. Daftee jara kana qabatta nama 30 share goota. Bareechitee taap goota ol galta. Hello Marcos, yoo jiraatti laa baaboo erga amma. Dafaa baaboo erga. Daddafa. Follow godhi. Yeroo namni ol galee jabaadhu follow godhi. Dafi. Warra ol galee qaban. Yoo follow barbaadetti yookiin modii isheen deemala wallaahi. Dafi jawaadu ba. Daddafi. Qabadhu ol gali. Kadang buusa apa nama 8 bakkatti. Nama 8 bakkattan buusa. Daddafi. Tola bal. Abdul bakkatti bu'an siin jedhu. Tola bal. Follow godha. Munira osii mijate videos bahe. Hojjechiisi. Daafi munira. Nama follow godhe qofa keessa harkisi. Marcos iluun jirtan. Thank you Joker. Dafa. Warra qabate malee galchi. Warra qabate malee on galchi. Jaruma keessa harkisi. Tamam. Ayyee daddafaadha obboleewwan taap qophiin bitee godha. Membara mana akkuma ni jedhe ta'a. Warra ol galee keessaa isin galchaan. Suudii keessaa isin galchaamu dafa. Warra gubbaa immoo laazima hunda qabachuu qabdula. Amma laasirra taree Adam. Dafa. Lama lamaan hin gadi buusaan.
Dafa. Qaqqabadhaan. Dafa. Ergadhaa kabboleewwan warra gubbaa jiru hundattiyyuu. Membara manaa ta'a. Aminaa jalaa isin galchaan. Nama biraa qabattanii yoo nan qabanne koo isin galchaan jiruun. Dafa. 200. Dafa. 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 Qabadhaa seenaa namnan isin erge. Dafa. Dafa. Taap koppilingi share godhaa obboleewwan nama 20 itti share godhaa. Dafa. Daddafaa hojjedhaa obboleewwan. Nama 1,000 jirtan. Laazima mubeen asirraa guutuu qabaa? Indee? Membara manaallee ta'a. Dafa. Taap koppilingi share godhaa. Nama 10 20 share godhaa.